Ashamar kafuuni akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isinin jechuun barbaada. Egaa warri mana kanaa faraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'anitti dabalama. Akkasuma immoo laayik gochuun jammaraa viidiyoo keenya ammaluma sagantaa keenyaatti waliin tura. Yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jala nuuf kaha. Tole egaa har'a seenaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Saatii dheeraa fudhadhee tananii namni bara jiraatu kana keessatti egaa namni challenge hin dabarsini jiru. Namni challenge gaafa dabarsu immoo fakkeenyaaf jireenyi ani kaleessa dabarsee isa fuulduraatiif immoo jireenyi ani kaleessa dabarsee cimina gosa fuulduraatiif akka tattaafadhu kan na taasisu jireenya ani kaleessa dabarsedha jechuudha. Akkasuma immoo miidhamni koo kaleessaas faayidaan koo kaleessaas immoo warroota dhaloota na booda jiranii fi akkasuma obboloota koo warra anaa gadii fi akkasuma namoota tokko tokkoof illee fakkeenya gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba jechuudha. Inaante baay'ee natti qorraara dhugaa dubbachuudhaa fi meesuma fooxaa kan leeffadhee tanan haadha laalaqa akkuma jiru kanatti narraa beeksisa baay'ee natti qorroomsaa jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi seenaan mokoo jalqabarraa kaasee yoo isinitti hime ani gaa maqaan koo inni sirriinsaa Kennaa Waradaan jedhama. Akkasuma bakki dhaloota kootii godina Hambooti. Aanaa Gindabarat kan jedhamu yookiin aanaa Kaachisii kan jedhamudha. Bakki dhaloota koo immoo Sankooree Xaabsaa jedhama. Namoota danuu na beeka. Umuriidhuma kanaan namoota danuutu na beeka galatasaa. Akkasuma jennee jajjabeessina akka sababni isaayyuu namni bara jiraatu kana keessatti egaa umurii miti murteessaa isinii galee umurii miti. Egaa haa ta'u malee ani kan hin dhaladhee bara 1992 ji'a 10 gaafa guyyaa 18 dhaladhee haadha koo Biriyyee Hundumaa fi abbaa koo Waradaa Baqqalaa kan jedhamirraa dhaladhee. Haa ta'uyyuu malee egaa ani maatii kootiif mucaa hangafaati. Akkasuma immoo ijoollee dubaraa obbolaa dubaraa 5 qaba galata waaqayyoo. Mucaa dhiiraa immoo 2 qabaani galata waaqayyoo. Egaa haa ta'u kun hundumtiyyuu gaariidha jireenyi. Mee challenge ani dabarsee kanarraati barumsa guddaa akka isin fudhattan abdii guddaa qabaani. Egaa ani bara 1999 mana barumsaa seenee bara 1999 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Tulluu Eeguu kan jedhamutti kan ani barumsa koo eegalee jechuudha. Bara 1999 irraa kaasee haga bara 2006 jechuudha mana barumsaa Tulluu Eeguutti baradhee achitti barumsa koo sadarkaa tokkoffaa fudhadhee jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee jireenyi ani jiraadhu jireenya baadiyyaati. Jireenya baadiyyaa keessatti waa danuutu jira jechuudha. Garuu galata waaqayyoo maatiin koo baay'ee na jaallatu. Maatii dhugaa dubbachuuf ani mucaa hangafaati waan ta'eef maatiin koo humnaa ol na jaallatu jechuudha. Baay'ee aarsaa guddaa narratti kanfalaniiru. Haga achittiin baradhee saniin booda 2007 gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan culluuxxee kan jedhamu kaashitti ani baradhee. Ani barumsa kootti ijoollummaa koorraa kaasee baay'ee barumsatti nama cimtuudha. Baay'ee nama barumsaaf iddoo laatudha. Dhugaa dubbachuuf akkamitti baadiyyaa keessatti akkamitti akka barannu beekna. Lafa akkamii deemnee akka barannu illee hin beekna. Jireenya akkamii akka jiraannu illee hin beekna jechuudha. Haa ta'u malee bara 2007 kaasee bara 2009tti mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti baradhee 2008tti jechuudha. 2010tti ani qormaata intiransii yookaan qormaata kutaa 12 fudhadhee. Egaa haa ta'uyyuu malee kana keessatti challenge gurguddaan dabarsaa ture. Kutaa 10 irraa kaasee hamma kutaa 12 baradhutti fiqiranyaa isa jedhan suni egaa dubartiin gaafa maatii biraa baatu dhugaa dubbachuudhaaf takkaallaa kutattiin su'a dhugaa isin jedha takkaallaa kutattiin jechuudha. Ana jechuun namani gizee baadiyyaa keessa jirutti dhugaa dubbachuuf nama akkasitti dhiira galagalee ilaalee dhiiran dabaddabaanii ture jechuudha. Na beeku namoonni baay'een azzalaan na hordofaa jiran jiruuni warroonni na beekan jechuudha. Nama dhiira dabaddabu ture. Garuu gaafa naqee bakka maatii koo biraa bahee kutaa
Egaa mana barumsaa gaafan galu yaa'uga mana barumsaa keessatti akkuma dura isiniin jedhe shamarrantu gaafa haadhaaf abbaa biraa gaafa baatee waa hedduutu jiraan isiniin galee waa baay'eetu jiraan jechuudha. Egaa gaafa nan dhaqee kutaa 9 kana gaafan galu fiqranyaa jedhan kana haasa'uun jammareeni. Fiqriin nan qabne garuu haasa'uu dhuman jammareeni. Achiin subanii haasa'aa jiruuti akka carraa ta'e mucaa tokkorraa garuu beeku gaana jaalala naqame ta'ee dhugaa waaqaa isiniin jedhani beeku jechuudha misoo dhugaa isiniin jedha jaalala naqame ta'uun beeku garuu mucaa kana faana haasa'an jammaree faana haasa'anii achirraan wanta na mudate isinitti maanii dhugaa waaqaa isiniin jedha. Osuma kanaa jirru guyyaa tokko guyyaasaa guyyaa roobiidhaani achumaan guyyaasaa guyyaa roobiidhaani guyyaadha naannoo sa'aatii 8 ta'a I think sa'aatii 8 ta'ani achiinanii egaa hin beektu nu ijoollee baadiyyaati waan ta'eef ijoollee magaalaa kireeffannee teenyaanii lama taanee teenyaanii mucaa tokko hiriyaa qofaana achi micittiin mana gabaa deemteeni ishiin gabaa deemteeni ani immoo dubbisuun jaalladha isa namni gabaa deemu namni kana hin jaalladhu dhugaa dubbachuudhaaf taa'ee nuti waan dubbisaa jiruuti balbala gaddeeffadheen taa'ee dubbisaa jiraani achiin isinitti beeka baadiyyaa irraa baane waan ta'eef maggaara janneetiin keessa jiraannu manicha keessa jechuudha kutaa xiqqoo tokko kireeffannee irraani bir 8 kireeffannee irraani fooxaa jechuudha fooxaa isuma guyyaa halkan uffannee raamnu guyyaa moo maggaara jannaani bakka firaashii keenyaa dhoskinaani jechuudha inna fooxaa kanaani maggaara jannee irraani fooxaa kana akkana qabeetanaani firaashii teessoo minaamini ni jiru qa mana kiraati waan ta'eef firaashicha gubbaa taa'ee toon dubbisaa jiruuti mucaan suni ol seene manatti gaafa inni mucaan sun manatti ol seenuuni achiinan dursa osoo waan tokko jedhe akkamnaan jedhe nagaadhaan jedhe garuu badaasaatti faanaan haasa'anii wanta sin ajaa'ibu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi shamarranii kun baay'ee ulfaata jechuudha badaasaatti wajjin haasa'anii garuu takka mana sunis dhufee hin beeku gibbiinuma tokkotti galamu waan sin ajaa'ibu takka dhufee sin beeku akka inni dhufus illee hin barbaadu jechuudha because ani sa'aatii kanatti yaada faana haasa'anii malee namni kun illee barataadha bor waan tokko rakkoon tokko deessoo narra gahee ani nama tidaariidhaaf ta'uu miti sababni isaa yoo ani ijoolleedha akkasuma inni illee ijoolleedha jechuudha waa'ee jireenya keessa galuun barbaachisu sa'aatii sunitti jechuudha kansaan inni koo gaafa inni dhufee nagaadhaan ani koo dafee rifadheen ka'een jechuudha bakka taa'urraati harka koo kana na qabeeni gaafa harka koo na qabu maalidhaan ni jedheen jennaan taa'inaa somna naan jedhe mala somnaan jedhaani ka lakkinaa somnaan innoo maal gochuu barbaada egaa namaa gala yaani namaa akkasumatti namaa gala gara na daffaruu barbaadutti kan jedhe achumarraan jechuun nama kana faana haasaa iraan isa dhugaasa haasaa wajjin haasofnaanii alatti jechuudha bakkeetti akkasuma immoo shiftii mana barumsaa keenyaallee takkaadhaani mana barumsaallee goliin deemnaanii bakka jechuun namni akka fiqireenyaatti nun beeku garuu jechuudha sababni isaa ani reefuun ol gala waan ta'eef namni hamma kanatti ishiin ol baatee kanatti jammarteetti namni na yaadu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan kaleessallee jireenyaan maatii biratti jiraachaa ture namni hedduu waan na beekuuf jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee gaafa mucaan harkaan na qabachuudhaaf qajeelu ani qabadheeni mucaa kana dursee. Mucaa kana durseen qabadheeni kana waan billaa meetume billaa yookaan albee seenaa jechuudha. Shunkurtiitti murannaani. Billaa sun baay'ee qaratu. Shunkurtiitti murannaani. Fuudhee shunkurtiitti muranneetu fuudhee xaraphee wanni tokko moo qabnaani kartoonii guddaan tokko jechuudha. Isa gadi garagashineetu mi'a gubbaa keewwannaani. Achirra jira billaan kun. Mucaa kana qabadheen billaa sun laaluu dhaqee. Mucaa kana qabadheen billaa sun laaluu gaafa naquuni gajjedhee harka tokko mucaa qabadhee na qabatee jira la. Gajjedheen harka tokkoon billaa fudhadhee. Dhugaa rabbii yeroo tokko jechuudha jireenyuma jiraannu keessatti seexanni waan hin taanetti nu ergiti. Waan hin taane wanta bakka waan yeroo daqiiqaa xiqqoo daqiiqaa yartuuf darbuu jedhee umurii keenya bara baay'ee irratti nurratti akka murtaa'u taasisaa jechuudha. Achii gajjedheen billaa sun fudhadheeni. Billaa sun fudhadhee gaafanii akkanatti ol jedhu billaa sun harkatti qabate. Harka koo kana gaafa inni qabu harka koo kana hat godheen keessaa baafadhadhee tananii billaa sun dhaqee harka kanatti akkuma tasee gadi gixxibitedhe. Gaafa inni billaan dhaqee harka isaatti gixxib jedhu keessaa baasuu dadhabe. Dhugaa isin jedha. Kana caala mucaan achumatti feentii ta'e ani iyyeen keessaa
kana caala mucaan mana keenya kilaasicha keessatti kufee ani iyyeen keessaa gadi bahee kana caala warra abbaa gibbii sin dhufanii namoonni baay'een safara sunii akkasumallee kan nu wajjiniin kireeffannee ijoollee fira keenyaallee hin jiru jechuudha. Kan nuti wajjiniin kireeffanneetii mana sun keessatti teenyu jechuudha. Gibbii sun keessa teenyu ijoollee illee hin dhufan jechuudha. Gaafa ijoolleen illee dhufanii bakka dhiigni isaa akka malee yaa'eeni isaanii akka waan ani waraanameetti yaadan harka isaa kana kanatti coobsaa jiru dhiigni isaa kun akka malee dhangala'aara jechuudha. Gaafa kana ijoolleen kun gaafa dhufanii ijoolleen kun hundumti isaanii iyyuu gara kootti goranii bakka achitti mucaanis bolaa minaamin hin qaban achi keessaati bakka lola guddaatu dhaabbateeni ka amma hin jedhamne jechuudha. Isa dhugaa isiniin jechuudha lola amma hin jedhamnetu dhaabbateeni jechuudha. Bakka haga sadarkaa lubbuu namaa bahuu gubbaa gaheera jechuudha. Kana maaliifan isinii kaasee bara jiraannu keessatti tokko nama tokkotti gaafa siqnu nama suni eenyu zim jennee badaasaarraa nama faana haasa'uu osoo hin taane dursa eenyummaa nama sunii beekuu nurrallee jiraata. Gaafa nama kanatti siqnu namni kuni jireenya koo boruutiif naa ta'a moo naaf hin ta'u jenneellee madaaluu qabna jechuudha. Wantoota akkasii madaaluu qabna jechuudha. Akkasuma illee ijoollee dhiiraallee wanta daqiiqaa tokko daqiiqaa lama keessatti darbuuf jennee shamarra irraa rakkoo gahuu hin qabnu jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaan ani gaafas jechuudha. Osoo inni dursee wanni jechuu baatee raatee nan waraanaanii osoo waraanee immoo yookaan lubbuu isaatu bahaanii jechuudha. Isinii galee lubbuu isaatu bahaanii hamma harkisaa sun miidhamee jechuudha. Dhugaa rabbisiin harkisaa miidhamee hamma har'aatti harkisaa ishiin kun jechuudha baay'ee miidhamtee jirtiin hamma har'aatti jechuudha. Hamma har'aatti isinii galee mucaan suni gaddee beellee amma maallee jechuudha baadiyyaa keessa jiraanii. Ya dhugaa waaqayyo sababii sun irraan kan ka'e anillee amma baadiyyaa keessa akka garaa koo biyya maatii koo bakka dhaloota koo akka garaa kootti deebi'ee wanni jedhu jechuudha. Sababni isaayyuu haalichi baay'ee ulfaataa waan tureef jechuudha. Haalichi haala fokkisaa fi haala ulfaataa ture. Egaa kanumaan osoo hin jiruuti baay'ee haalichi waan natti ulfaateef guyyaa isaa roobiidhas niin jedhee aamusiisaa ani gara maatiitti hin galee dhugaa rabbi daara koo walitti qabadhee hin galeen jechuudha. Achiin gaafa hin galuuni faazeriin koo nama baay'ee hamaadha baay'ee jechuudha. Achiin hin baradhu hin jedhee maal tanaan akkatti isaan na barsiisan immoo anatu beekaanii aarsaa guddaa natti kanfalanii jechuudha kan isaan na barsiisan. Aarsaa guddaa keessattuu harmeen koo aarsaa guddaa natti kanfaltee na barsiifte jechuudha. Kanaaf hin baradhu deeni maal tanaan hin barattoon inni ciiticha nageenyeeni ani ciiticha yooni mena lolaanii maal tanaan hin barattoon nan bakka hin baradhu kana dhandhee booda waan an godhamnaan ciiticha tarimee kana caala bakka maraate anatti hin dubbanne garuu anaani osoo miidhamee raadhee yaa'u rakkoo guddaa qaba ture wantichi waan namni neefiyyuu natti hin dubbanneeni. Kazaan jimaata ollee qidaamee ollee gaafa sanbataasaa daara koo baatee wajjin as olee dhufneeni gara magaalaatti dhufnee gaafa kaanii mucaa kaan rukuteeyyuu mucaadha. Isinii galee mucaa kan rukute anadha. Innis immoo mucaan harka kana hidhatee hospitaala dhaqee harka kana hidhateetu hospitaala irraatii bahee namoonni baay'een obbolaansaa faana deddeemaa jiru jechuudha. Naannoo nama afurii minaamni ta'anii wajjin deemaa jiru. Akkuma carraa xaalee akkasumatti nutti dhufanii. Shimala immoo hin beektu shimala kan jedhamu jira biyya keenya keessa jechuudha. Shimala kan jedhamu alangaa roobiirraa alangaarraa kan hojjetamu teepharraa hojjetameetu akka halangaa jedhama biyya keenyatti jechuudha. Shimala halangaa jedhama. Akkasitti hojjetama jechuudha. Achiin gaafa isaan nutti dhufanii otoo kan kana jedhee waan tokko osoo hin gaafatiin faazeriinis rukuchaa isaaniitti bahini. Rukuchaa isaaniitti bakka lolli qibxii lola du'aa fajjechaa dhaabate jechuudha. Dhugaa rabbi isinii jedha. Lola du'aa fajjechaa kun hundumtuu sababii maalirraan kan ka'e sababii koorraan. Gaafuma dursa mucaa kana faana haasaa ani jammaree osoo yookaan gaafuma dursa riileeshinii mucaa kana faana jammaree bakka gidabii yookaan seera itti godhee raadhee dursumayyuu silaatii anis osoo gaafas ofii koo jabduu ta'e raadhee miidhaan kun narra ga'e silaa bara koo muluu jireenya koo irratti gufuu guddaa ta'aa ture. Akkasumas immoo faazeriin koos keessa kana keessa gale otoo yeroo suni yeroo faazeriin koo sababii kootiif jedhee nama loluuni otoo faazeriin koo yeroo sun miidhame yookaan rukutame yookaan waan tokko osoo ta'e madaahee bara koo mulu ka'an itti gaabbaa fudhasinii galee bara koo mulu jechuudha itti gaabbaan afaanii bara koo mulu. Kanaaf baruma jiraannu kana keessatti dursa wanta goonu beeku qaba
Otoo yeroo suni akka kanaan faaziriin koo miidhameeraate silaatii bara koo muluu wanta gaddaafuu fi bara koo muluu wanta natti dhagahamaafudha jechuudha. Yoomiyyuu keessa kootiin ba'u jechuudha. Garuu dhugaa isiniin jedha miidhamni gaafas mucaan sun miidhamni mucaan sun sababii koorraallee ka'ee miidhame hamma har'aattillee anallee waan na gaabbisiisuu fi hamma har'aattillee anillee biyya koo keessa bu'ee akka garaa kootti akkan haasa'u akka maatii koo faana bakka saatii dheeraa fudhadhee isaan faana dabarsinee na taasiseera jechuudha wantichi. Sababni isaayyuu kan miidhe yoo irraanfate kan miidhamuun irraanfatu kan miidhameen irraanfatu jedha Oromoo waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaafi bara jiraannu keessatti dhugaa Waaqayyo isiniin jedha nama tokkotti gaafa sinu eenyummaa nama suni namni suni fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf saatii ammaa kanatti ijoollee xiqqoo waa'ee jaalalaa eegalaani. Garuu immoo gaafa waa'ee jaalalaa eegalu namni kun anaaf maal ta'a yookaan namni kun umuriidhaan hammam na hangafa akkasuma immoo namni kun jireenya koo boruutiif naa ta'a jennee yaaduu qabnaan jechuudha. Boru osoo fakkeenya mucaa suni saatii sunitti waan akkasii gaafa inni irratti yaalu kana osoo waan akkasii ta'ee diinga takka carraa ta'e garaatti naafee waan tokko ta'e dhugaa dubbachuudhaa fi nama faana jireenya eegaluu miti mucaasu. Sababni isaayyuu jireenya maatii isaallee nan beekaa jireenya isaallee nan beekaa jechuudha. Yaa yeroo suni yeroon faana haasa'e ijoollummaan matu na goyoomse malee anillee nama dhimma jaalalaaf waa'ee jaalalaaf haasa'u miti akkasuma innillee akkasuma miti jechuudha. Jechuun namni tokko nama jaalattee yookaan gaafa jaalala keessa galtummoo waa hedduutu jira. Namni sun gaafa waan tokko keessa galtee nama si bukkee dhaabbatudha jedhee yoo madaalu nama akkasii miti. Kanaafi maalaan isin jechuu barbaada bara jiraannu kana keessatti nama tokkotti gaafa sinu tokkoffaa baagiraawundi nama suni beekuu qabna. Eenyummaa nama suni illee beekuu nurra jiraataadha. Akkasuma immoo bakka wanta daqiiqaa tokko daqiiqaa lama jennee nama tokko irratti balaalee geessuu qabnu. Akkasuma nullee warra shamarranii dhiira tokko irratti balaa geessuu qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta isin ajaa'ibu kanaan fakkeenya tokko waan isinitti dubbadhu jechuudha. Safaruma keenya isinirraatii mucaa tokkoo fi mucaa tokko wal jaalatanii turan. Otoo isaan wal jaalatanii jiraniiti mucaan kunis guyyaa tokko maal godheeni gaafa duraa jechuun wajjumaan jireenya eegalaniiru. Haa ta'uyyuu malee gaafa guyyaa tokko maal godhaanii seetan mana kiraa utuma mana kiraa sun ta'aniiti hiriyyaa ishee biratti qabateen sun duraa dhoksaadhaan illee waliin haa fayyadaman. Garuu guyyaa suni hiriyyaa ishee biratti gaafa hiriyyaa miti mucaa durbii minaamaniidhaani. Kun immoo maatii biyya keenya keessatti maatii keenya biratti baxaamitti sheemiidha jechuudha. Gaafa inni maatii biratti micattii biratti qabachuuf gaafa inni ka'uuni micattiin kuni osoo hin beekin rukuttee dhugaa rabbii osoo hin beekin rukutteeni mucaan suni kana jedhe achumaan lubbuun isaa bahe. Sinii galee kanaafi shamarran tokkos nama tokko gaafa itti siqnu maalummaa nama suni beeku qabna. Kanatu jira sinii galee lubbuun isaa achumaan bahe mucaan sun achumaan boqotee hafeeni. Haga har'aa mucaan suni intalittiin sun yeroo suni waggaa 22 hidhaanti murtaa'eeni. Da'uu waggaa 22 qannaseefi sinii galee hamma har'aa mana hidhaa keessa jiraachuu dandeessi garuu hin beeku malee jechuudha. Kanaafi nama tokko wanta akkasiillee waan jiruuf gaafa nama tokko jaallannu gaafa nama tokkotti seenu nama sun baagiraawundii nama suni sirriitti diippilii keessa buunee beekuu nurra jiraata. Kanaafiyyuu kanarraa barumsa guddaa akka isin barattan abdii guddaan qabaa jechuudha. Jireenya jiraannu kana keessatti bakka nama tokkotti gaafa siqnu namni kun boruu koo naa ta'a. Namni kun gaafa nani miidhame na bukkee dhaabbata. Akkasuma namni kun immoo innis immoo yoo ta'e shamarran tokkotti gaafa siquuni namni kun gaafa miidhame na bukkee dhaabbatti jedhee yaaduun irra jiraataa jechuudha. Malee nama tokko akkuma taseechi argineefini jaalalli ani akkan ofii koo beekutti jaalalli nama tokko kan jaalachuu dandeessu eenyummaa nama suni ilaaltee dhaabbii nama suni ilaaltee baagiraawundii nama suni ilaaltee bifa ilaaltee qabeenya ilaaltee malee zimjedhee fakkeenyaaf namni tokko akka muka gogaatti yoo dhaabbate akka muka gogaatti isa dhaabbate suuraa jaalalli na qabaa miti. Garuu jaalalli nama qabuu fi bakka nama boojjuu qaba. Sinii gadi bakka nama boojjuu qaba. Kanaafuu bakka nama tokkotti gaafa siqnu zimjennee isa kan muka gogaa dhaabbatu sun osoo hin taane ilaallee jireenya keenyaaf kan nu ta'u boruu keenyaaf kan nu dhaabbatu. Sinii gadi isa boruu keenyaa wabii nu ta'uu danda'u. Bakka
gaafa rakkadhee bakka rakkina koo kan dhaabbatu gaafa nani kufe kan na kaasuu danda'u bakka jira mitiire jireenya keessatti namni dhugaa dubbachuuf guyyaa gaa'ilaa qofa miti kan wal gargaaru gaa'ilaan asittis yeroo hundumaa guyyaa rakkinaatti nama waliin kan dhaabbatu ta'uu qaba malee zimjennee bakka nama tokko bifa laallee qabeenya laallee jaalannaa miti jechuudha. Akkasuma immoo bakka namni tokko sitti haasa'eef itti haasoftaa miti jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf ana yeroo sunillee kan na miidhe ijoollummaa kooti. Ijoollummaa kootu sadarkaa kanarra na geesse jechuudha. Egaa haaluma kanaan osoo jiruuti jechuudhaani bara 2000 otuun kan kutaa 9 baradhuuti isin jedheera. Osoo ammoo haaluma kanaan osoo jiru kutaa 10 osoo baradhuuti ammoo nama biraan jaalladheeni. Isaan maka isa sun dhiise bakka qosaasas dhiiseera bakka maatii koo biraas akka garaa koo hin deemu maaliin jedhu garuu taa'ee mana kiraa koo baradhaa waan barbaachisu naaf dochitti bakka sireesiliidhaan sinii galee bakka faazeriin koos baay'ee natti dheekkameera maazeriin koos baay'ee natti dheekkamteetti keessattuu maazeriin koo siif jedhee maal jedhee naan jetti bakka yeroo hundumaa dhugaa dubbachuudhaaf maal ta'a kaayyoo keetiif jetti bakka erga yeroo sunitti saqqaree dhiisee barumsa kootti fufee amma gaa'usuma kanaan jirruuti bara 2010 immoo mucaa tokko faana haasaan eegalee yaa shamarranii injilus waan fedhe soo ta'e dhugaa rabbisanii jedhaani amma kan mucaasa kana faana haasaa eegallee bakka mucaasa kana faana wal jaallanne anillee bakka asuma dhugaa jaalladheeni nillee na jaalateeni fira mucawooni wajjiri mana kiraateenyu anaaf durbiidha haadha koo faana obbolaatti walii ooluun ijoollee obbolaa lamaaniitiin bicitti baay'ee siireesiidhaan alolti sangafa kooti waan taateef mucaanis immoo firummaa qabu ishii faana karaa abbaa ishiitiin firummaa qabu hin dhufaanii yeroo ishii bira dhufu bakka achumaa na dubbisaanii waliin haasofnaanii kanaan achi immoo yeroo ishiin faa hin jirre faa dhufa naa bilbila waan ta'eef yeroo ishiin hin jirre faa dhufeetu bakka yeroo ishiin dhufu ammayyoon nama barbaachisuurraa dhufti kan jennu immoo jechuudha. Taa'ee eegaanii ishee akka waan ishee barbaacha dhufee sirriitti walitti dhiyaatuuni akka maal akka obbolaatti walitti dhiyaatuuni jechuudha. Bakka kanumaan osoo jirru bara 2009 kuni waliin jaalala eegarree jaalala itti fufnee wajjumaan hinaasofnaa jechuudha. Egaa mucaa kanatti immoo kaa jaaladhu kana taasisee dhugaa isiniin jedhaan jechuudha. Namni bara jiraannu kana keessatti jechuudha. Namni kun boruu keef jireenya keessa boruutiif ta'a taanaan yookaan jireenya keessa dhugaa isa boruutiif ta'a taanaani osoo hin beekamin sitti dhufaani. Mucaa kana ishii bira dhufa dura. Mucitti ishii intala daadaa koo kana faana bira dhufaani akka obbolaatti wal ilaalu isiniin jedheera. Sirriitti walitti dhiyeenyi isaanii firummaa isaanii jechuudha. Durbii akkasidha isaanis. Akkuma anaa fi mucettiin kuni durbii walii taane isaafis karaa abbaa ishii durbii akkasitti walii ta'u jechuudha. Ijoollee bulaa lamaaniiti. Egaa haa ta'uyyuu malee yeroo hunda waan achi dhufuu fi waan dhufee ishii dubbisuu fi maal jedhu hiriyyaa qaba ture mucaan sun. Qabeenyas qaba hiriyyaas qaba ture. Hiriyyaa isaa suni akka waan anaan jaalateetti ilaalte. Dhugaa waaqa takka tasuma yaanne gaarii mucaa kana faana. Ani kaayyoo koo qofaama. Dhiiseerama waa'ee namaa keessaa baheera. Gaafa kaanii akka waan ani jaalladheetti ilaalteetu gabaadha guyyaa sanbataatti harmee koo faana osoo deemaa jirutti na qabatte duubaan. Mucittii nu baay'een jaalladhaani dhugaa rabbii isiniin jedha. Sababii mucittii jecha mucichallee yeroo hundumaa jechuun walitti dhufna akka goddanyinnatiitti waan ta'eef itti dubbadhaani ani. Gaafa kana gabaa keessatti gaafa ishiin na qabattuun maal adeen gaafa na bira galagalee ilaalu akkasitti maazarii koo biratti na fixxee kaachumaan haaraa wanti akkasii harmeen koo na gaafannaa wanta akkasii tasuma hin jiru sin ta'uu hin danda'u ta'uu hin jedheeni. Gaafa kana ishiin koo akka malee maraatti akka malee gaafa ishiin maraattuunani bakka obboleessi harmee koo suna bira jiraani gabaa keessatti baay'ee na wanneetteen achumarraa nani ofirraa dhowwee obboleessi harmee koo sun ishii rukuteen mucittii jechuudha. Gaafa kana nama guddoodha ishii dhugaa dubbachuudhaaf innillee akkasuma nama jabaadha jechuudha. Qabeenya qaba jechuun nama anarree hamma fedhe yoo ta'e waggaa 6 waggaa 7 caalaa nan garuu ta'us immoo anaa fi inni hiriyyummaa akkasii hin qabnu sinii galee ishii akka jaalatee jiru nan beeka namni hunduu beeka akka mucittii jaalatee jiru jechuudha. Ana faadama waama kanaa keessallee karooruma akkasiillee yaaduma akkasiillee laaf hin qabus anillee yaada akkasii hin qabuuni. Dhugaa seen jira yeroo tokko kaalli boruuf ta'u waliin jireenya
yeroo bakka jireenya isa boruutiif dhugaas ni jira jireenya isa boruutiif namni kun jireenya keessa boruutiifidha yookaan gaa'ila keessa boruutiifidha inta ataanaan akkamitti akka dhufee namni sun sitti hidhamu isaa hin beektu dhugaa rabbii isiniin jedha jechuudha. Inna bakka osuma kanaan jiru mucaan kunis waan icciitii kana dhaga'eeni ani immoo galee boo'eeni otoo galee gabaarraa galeen baay'ee tokko boo'ee maadhanaa jettee na gaafattee mucittii wajjin ta'e akkasitti kun akkanatti na loltee maazirii koo na lolshiftee midhaan jedheen itti dubbadheen jechuudha. Ishiin immoo lakkaa isatti himtee natti fakkaate. Innoo dhaqee jechuudha tasuma dhuguma isa dhugaa isiniin jedha guyyaa tokko micciitii irraa ilaalcha hamaa nanaaleen beeku tasuma jechuudha. Tasuma yaa wanta yaadamne bakka asiruma jechuudha. Anis bara jiraadhu kana keessatti jechuun isa faana jireenya eegala jedhee yaadne eenyumtuu yaadne jechuudha. Tasuma bakka gaafa kana bakka innis micciitii faana lolli isaanii baay'ee isaanii tammaatee natti fakkaate wal tammaatee natti fakkaata. Anis bakka micciitii miseejii faawareessitee natti ergitini bakka akkana isin jechuun danda'u dhugaa rabbii isaan amma akka taasoo kana miti jechuudha. Gaafa kana anis illikii keessa galeen illikii keessa gaafa galuuni mucaan na gaafate gaafa inni na gaafatu dhugaa isin jedha. Ammas gaafa inni na gaafatu micciitii kana aarsuuf malee ani isa faana jireenya boruu itti fufa yookaan jireenya boruu isa faana jiraadha jedhee yaadneeni. Sababni isaayyuu bakka inni nama abbaa qabeenyaati mucaan abbaa qabeenyaati. Deebi'ee immoo bakka tasuma yaadamne wanta yaadamnedha dhugaa rabbii isinii jedhaani akka inni micciitii kana jaalatee jirullee nan beeka bakka waa hedduutu jiraani kana caalaa mucaan na gaafate gaafa inni na gaafatu tole jedhee dhugaa rabbii tole jedhee haasaa bakka biyaansi ji'a tokkoof torban lama minaamanii kan waliin haasofne jechuudha. Miseejii naa barreessa inni dhufaa yoo dhufes amma laa micciitii kun hin beektu ammallee akka inni na gaafate intalli ishiin fira keenyaa kuni hin beektuun jechuudha. Yoo dhufeellee akkasumatti bakka waliin haasofnaa siireesii dhuma gosa duraa waliin haasofnaani sana kana osoo hin jedhiini gara maatiitti waraqata erge. Gaafa inni gara maatiitti waraqata erguuni maatiin koo dursa didanii gashaniini beeku laa akka micciitii sun jaalatee jirullee beeku nuti immoo micciitii faanallee naannoodhaani wanta sin ajaa'ibu achumarraa faazeriin koo didee gasheeni gaafa kana gaafa inni didee gashuuni dursa fedha ishii gaafa nadhanii anaan gaafa na gaafataniini an lakkiin jedheen hin barbaanne kaan gaafa na lakkeedhuuni akkam lakkii jettadhee bakka inni karaa hundumaan micciitiis teessisee agagar waadaa galuu minaamini keessa nagalcheeni gaafa kana bakka ammas deebisee gaafa inni waraqata erguu maatii fedha ishii gaafa nadhanii gaafa anaan na gaafatan toleen jedheen bakka osoo hin beekiin amma jaalala keessa galee barumsa koos nan baradha bakka ani barumsa koos taa'ee nan baradhaani amma kan mucaafana jaalala jammarreen soo dhugaa gaafa kana osuma kana jiru micciitiin bakka waliin akkatti bahuu qabu gadiin akkatti bahuu qabu siqaa haymana nyaachifte dhugaa waaqaa isin jedha siqaa ilma jaalala kana keessa bee waa hedduu jira isin jedha siqaa mana nyaachifteeni gaafa kana bakka boqonnaa gaafa ishiin na dhoofituuni guyyaa tokkooni nan dabaddabe laga wayii jiraani laga kana keessatti eegeen nan dabaddabeeni micciitii dhugaa rabbi laga kana keessatti eegeen hinkit godha ishii dabaddabee sanaan ani goggale magaalaa irraan gala guyyaa gaafasiisu qaxaroo maqabannee bakka ishii baan nam tokko nu bira jiru anumaaf ishii qofadha gaafa kana ani goggalee ishiin kokko borumtii na himatte gaafa na himattu ana achi teenyanii oolan deebi'e immoo gara magaalaatti qabamuu hin danda'amu waan ta'eef gara magaalaatti oolan deebi'e kana caala baqqaanii yeroo sun irraa kaasee maatiin gidduu galanii anaaf micciitii gidduu akkasuma micciitii fi mucaa gidduullee maatiin gidduu galanii gaafa wanneedhanii bakka micciitiin haga dhaqxeellee manallee itti seenuu geesseetti jechuudha. Manallee gaafa ishii itti seenuudhaaf gaafa geessu haga bakka humnaan illee gottotee ofirraa baasuu minaamni gaheera jechuudha. Waa hedduutu ture jechuudha. Garuu haala gurguddaa keessa dhugaa dubbachuudhaa fi namni waaqni kunis nama jaalatu qoranatti fakkaatee gara tidaarii kanatti dhufuudhaaf yookaan gara jireenya kanatti dhufuudhaaf aarsaa guddaan itti kanfalee dhugaa waaqaan isin jedha aarsaa guddaa jechuudha. Kamma kana jedhamee aarsaa guddaa itti kanfaleeni akka nama akkatti haasa'u kanaa miti jechuudha. Egaa yeroo surii kaafnee mucaan gara maatiillee waraqata ergatee bakka micciitiin erguma namni nu gidduu galee jechuudha. Siruma tasgabbaa'uu diddee akka malee taatee jechuudha. Akkaataa malee taatee dhugaadhaan moosii jaalattee waan jirtuuf mucaa mana wal jaalatanii waan jiraniif wanta ani yaadne narratti yaadanii ofii isaanii wanta ani yaadnee fi wanta ani karoorsine narratti
Egaan illee fedha akkasii qabaadheeta namniti garuu gaa isaantu waan akkasii keessaa hillikii akkasii keessa kan nagalche isaanidha jechuudha. Egaa haa ta'u waan hundumtuu galata waaqayyoo darbeera. Usumaan kanaan jiruuti ani bara 2010 kutaa 12 koo fudhadheen bara 2011 gara yuunivarsiitii deeme osuma mucaa fara jiruuti jechuudha. Waraqaan maatii bira jira gara yuunivarsiitii deeme yuunivarsiitii semisteera tokko fixadheen gaafanii semisteera lammaffaadhaaf osoo gara semisteera lammaffaatiin galiini deebi'ee maatii biratti sargii godhanne gaafa kana sargii keenya godhanne ani asumaan gara barumsaa kootti deebi'ee barumsa koo xumuree egaa hammani barumsa baradhu kana keessatti ani nama barumsa baratudha. Inni immoo akkuma dura isiniin jedhee qabeenya qabu waan ta'eef jireenya baadiyyaa keessatti gaamoo hin beektu magaalaarraa mana hin qaba akkasuma baadiyyaarraa wantoota gurguddaadha kan inni hojjetu. Egaa ani waan baradhuuf yeroo suni wantoota hedduun gidduu naanna'aa ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Wantoota amma kana jedhamne nu gidduu naanna'aa ture. Bakka gaafa shamarran tokko keessattuu ilaalchi namoonni keenyi hawaasni naannoo nuuf qaban jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf nama yaade malee dubartii yuunivarsiitii galtee akkamitti yaadu akka bakka mana biizineesii kan jedhamu jira mana shallee akkanatti ilaaluun jechuudha nama biyya keenya irratti. Sababni isaayyuu yuunivarsiitii keessatti bakka bataam itti baalageetti yaaduuni. Haa ta'uyyuu malee yoo ta'eyyuu yuunivarsiitii keessi akkasillee yoo ta'eyyuu dhugaa dubbachuudhaaf namni kaayyoo manaa baheef dagatu hin jiru jechuudha. Deebi'ee immoo ani baalatti daariidha. Gaafarsiin jedhu nama abbaa manaa qabudha. Nama yookaan zinjiranii halaalaan wal jaalatan osoo hin taane abbaa manaadha waan ta'eef bakka oduu gurguddaatu nu gidduu naanna'aa ture jechuudha. Wantoota hamma kana jedhamne nu gidduu naanna'aa ture wallollaa in araaramnaa torban tokko wallollaa torban tokko in araaramnaa bilbilaan akkasitti chaalenjii amma kana jedhamne dabarsee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Aga bakka maatii koo faana illee walloluu gubbaa gahee bakka kanuma keessatti immoo maatiin ofiis amma fedhatoo ta'e illee quba kee xiqqoo kana xiroofte jettee ofirraa murtee gatuu waan hin dandeenyeef tasuma bakka maatiin koo dhugaa isiniin jedha garaa natti hin jabaatan jechuudha amma fedhatoo ta'e garuu haasa'ichi achi gidduutti jiru waa baay'ee ture aga maatii koo faana walitti na buusullee bira gaheera jechuudha. Garuu haa ta'u malee kanuma keessayyuu maatiin koo guyyaa tokko garaa natti hin jabaanne bakka amma fedhatoo ta'aniyyuu guyyaa tokko garaa natti hin jabaanne dhugaa isiniin jedha guyyaa tokko garaa natti hin jabaanne jechuudha. Baay'ee na gargaaraa turanii keessattuu dhugaa rabbiiti lafa kanarra dhaabadhee kan ana adeemu kana taasisee harmeen kooti. Harmeen koo gatii hamma na jedhamnee fi hamma kana jedhamne dhugaa waaqa isiniin jedha gatii hamma kana jedhamne kan ishiin natti kanfaltee jechuudha. Egaa gara gaa'ela kootti yoo deebi'e bara 2013 irraa kaafnee anis yuunivarsiitii koorraa eebbifamee bahee waaqayyoo haa galatu isa faana maskaramii isaarraa 2014 maskaramii isaarraa kaafnee waliin jireenya eegalle dura gaa wal fuuneerra garuu mana tokkotti hin galluuni. Wal fuuneerra mushurraa mataaneeyyuu mana tokkotti hin galle wanta sana ajaa'iba jechuudha. Egaa guyyaan sargii keenyaa gaafa sargii jedhan suniitu qalabatiidha wantichi qalabatiidha sargiidha silachuu waluma keessadha jechuudha. Garuu haa ta'u malee wanta sana ajaa'ibanii gaaffisillee wajjiniin hin galleen sababni isaayyuu ani barumsarra hin jiraanii bakka achumatti nyaatanii diggisanii biyyi sirbee maal jedhanii manni keenyis walirraa fagoo miti mucaanis gara maatii isaatti galee gaafasi anis maatii koo biratti na beene jechuudha. Sababni isaayyuu saati sunitti bakka ani rileeshinii kam keessayyuu galuu hin fedhu because ani nama barumsarra jirudha waan ta'eef shamarran taate immoo shamarran keessatti immoo waa hedduutu jiraanii isinii galee shamarran tokko immoo osoo halaamaa qabdu yookiin osoo karoora gara fuulduraatti qabduuti immoo waan tokko keessa galtee saayikoo keetiif gaarummaa isaa xiqqaadha. Gaafa isin jedhu osuma nama faana jireenya eegaltee jireenya keessa galtee akka carraa ta'e wanti tokko yoo ta'e rakkoo guddaadhaan jechuudha. Rakkoo guddaa namarraan gahaan jechuudha. Egaa ani barumsa koo xumuree galee isa faana jireenya keenya eegallee waliin jireenya keenyatti fuunee egaa galata waaqayyo kun amma har'aatti wal waan jirra. Egaa maal isin jechuun barbaada gaa'ila kana keessatti namni tokko gara gaa'ilaatti gaafa dhufu aarsaa guddaa isa kanfalchiisaanii aarsaa hamma kana hin jedhamne nama kanfalchiisa gaa'ila jechuun gaafa akkasitti ilaalanii bakka jira mitiire dhiirri tokko dubartiin tokko akkasumatti wal jaalatanii wanta
wanta badaasaarraa wal jaalatanii wal fudhatanii galan miti jechuudha. Badaasaarraa wal jaalatanii wal fudhatanii yoo galan iyyuuti gaa'illi keessatti gaa'illi aarsaa guddaa nama kaffalchiisaanii dhugaa rabbii isiniin jedha. Aarsaa kaamana jedhamni hin beeku garuu ana akka kootti addunyaa kanarratti yookaan bara jiraadhe kana keessatti kan aarsaa guddaa na kaffalchiisee akkam boquu koo gadi qabu kan na taasise dhugaa rabbii isiniin jedhaani ani gaa'ilaa dhugaa waaqa. Bakka maaliif beektanii nama didaan ture jechuun hammeenya biraan qabu garuu bakka jireenyuma koo keessatti jireenyuma jiraadhu kana keessatti ofitti amantummaa nan qabaani eenyumtu kanatti dubbanne barbaadan eenyumtu taanaan bakka kana jiraachisu haadha koo babbaa kooti isaaniin achitti dantaa namaa qabuuni jireenya jiraadhu kana keessatti dhugaa waaqaa isin jedhaani eenyuma taanaan jechuudha dantaa eenyuma qabuuni dhiira ta'e shamarran ta'e eenyuma maaf hin ta'e egaa kana keessatti gaa'ila kana keessatti gatii guddaa kan falee aarsaa guddaa kan faleera har'a geenye haa ta'u malee asuma biyyuma kanallee erga dhufeeti jechuudha abbaa manaa qofaana walitti buuneeraan isinii galee jireenya jiraannu kana keessatti dhirsaa finiitiin walitti bu'uuni garuu walitti haa bu'anii malee sun keessatti akkuma shamarranii akkuma abbaa manaa utubaa manaa ta'ee shamarran illee akkuma sunidha isinii galee shamarran immoo mana tokko dagalee taatee kan qabuu dandeessu ishee utubaan tokko qophaa yoo dhaabbate uumaa tokko gochuu kan dandeenye beeka wanti isa jabeessu yoo jiraate malee wanti isa xagganu yoo jiraate malee utubaan qophaa dhaabbatee uumaa tokko gochuu hin danda'u sababni isaayyuu gaafa utubaa tokko as dhaabnu wanti nuti naannessinee itti ijaarru sun ijaarsi isaa hin tolle yoo ta'e yookaan bakka seeraan hin dagashamne yoo ta'e hin jigaani isinii galee kanaaf dubartiin bakka abbaa manaa jabaa jirutti dubartii jabduu illee jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo akkas ta'e jireenyi kee boruu itti fufuu danda'a jechuudha. Garuu dhugaa isiniin jedhaan ergoon biyya kana dhufee anaaf abbaa manaa koo gidduu oduu gurguddaatu tureeni. Garuu wantichi gaa'ila keessatti barma jiraattan kana keessatti gaa'ila ofii keessa nama gashuuni yookaan immoo gaa'ila ofii keessatti nama sadaffaa gashuuni nyaatamudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Gaa'ila ofii keessaa nama sadaffaa gashuu jechuun nyaatamudha jechuudha. Bakka irsaamniiti yoo wal lolanii kan araarsuu jaarsi biyyaa jira yoo isaan lama walirra darbanii jaarsa biyyaa hawaasa naannoo haadhaaf abbaa bakka kana bira darbu garuu ati shamarran taate dubartiin heerumne tokko isaa taatu dhiira hin fuune tokko isaa taatuuni namni gaa'ila godhate keessattuu namni gaa'ila godhate shamarran hin fuunee fi shamarran hin heerumnee fi dhiira hin fuune gorsa isaa dhaga'ee jennaani insi dhumate jechuudha gaa'ilichi dhugaa rabbii isiniin jedha bakka gaa'illi kee diigamuusaa kanumaan beekuu qabdaa isinii galee kanaafuu wanta goonu kan keessattuu of eeggannoo gochuu qabna ani dhugaa rabbii akka yeroo suni haasaa ka'etti waan fagoo ture garuu jabduu waan ta'eef isinii galee nama jabduu waan ta'eef ta'uun qabu dheema yaadee murteesse itti adeemee jechuudha ta'uus hin qabu yaa maaliif nama kaleessa faana aarsaa guddaa kan faleedha bakka hiriyyaa gosa dhugaa yookaan immoo abbaa manaa gosa sirriidha jedhee kanaan abdadhuudha jechuudha sababni isaayyuu anillee isaaf jedhee aarsaa guddaa kan falee inni illee anaaf jedhee aarsaa guddaa kan faleeraani nama waan qoosaatti walitti dhufne nama waan qoosaatti gargar baanu miti jechuudha maal keessa akka turree fi maal akka dabarsinee guyyaa kana geenye chaalenjii walitti dabalamnee kaane jireenya inni kaleessa jiraatuu fi ergaaniif inni walitti dabalamnee jireenya inni jiraatu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha dhugaa waaqayyoo isiniin jedha inna haala kanatu jira ani gaa'ila kana keessatti jechuudha dhugaa rabbii isiniin jedha waggaa afur mana tokko keessa teenyeeni yerootti aniif inni dhabnee daabboo birrii 10 dhabnee waan nyaannu dhabnee oollee bulleetu jira isiniin ta'e dhugaa waaqaa isiniin jedha sababni isaayyuu biyya keenya akkuma dura isiniin jedhee nama qabeenya qabu qabeenya sirriitti qabaan jechuudha magaalaa irraallee yeroo sun lafa iddoo lamaatti qaba tokko mana ijaaramaa qaba tokko lafa qaba ture utoo akkamaa kanaa ta'e waan guddaa ture jechuudha inni egaa biyyi keenya haalli nageenyaa waan sirrii hin taaneef baadiyyaarraa akka lafa qotee akka midhaan sanyii garaagaraa biyaansi biyya keenyatti sanyii 12 ol kan galu jechuudha waa'ee gilla baratoo beektu ta'e sanyii 12 ol jechuudha kan galuuni hamma kana isiniin jechuu danda'u jechuudha qabeenyi isaa akka barbaadetti jiraataa jechuudha irra darbee maatii koollee nama gargaaru dhugaa rabbii isiniin jedha nama maatii koollee gargaaru jechuudha karaa hundumaatii nama maatii koo gargaaru anarra darbee jechuudha garuu kun hundumtuu hin darba wanti dachee kanarraatii
Inna namni tokko dhugaa rabbi dachee kanarra hamma jirtutti gaafa qabeenya tabdattee jechuudha. Qabeenya kun jechuun hamma kana amma libsuu ijaate amma mul'attee amma baddi. Dhugaa rabbi isin amma mul'attee amma baddi jechuudha. Egaan namni kuni nama qabeenya qabudha biyya keenya keessatti dhugaa waaqaatii nama beekamaadha biyya keenya keessatti bakka itti qabeenya qabaani. Garuu haa ta'uyyuu malee jechuudha umurii isaa ijoolleedha. Umurii ijoollummaatiinuu qabeenya akka malee qabaani. Haa qabaatu malee qabeenyi inni qabu suni dhugaa waaqa sa'aatii 24 gidduutti bade hundi isaa. Sababii haala nageenyaarraa kan ka'e biyya keenya haala nageenyaa ulfaataa waan tureefi qabeenya inni qabu suni shugguxii tokkittiidhaaf jecha qabeenya hamma kana hin jedhamne qabeenya hamma kana kan hin jedhamne. Haga har'aallee biyya sunitti akka inni hin deebine kan taasisan sababii kanaaf. Haga har'aallee biyya keenya osoo namni du'ellee biyya keenya dhaquu hin danda'u. Amma mana maatii koo dhaquu hin danda'u waan ta'eef isin ajaa'iba jechuudha. Akkasuma yeroo darbilee buleetti isaallee baddalamtee hin deemneeni. Sababni isaa haala ulfaataadha bakka. Haala ulfaataadha. Haalli biyya keenyaa jechuudha. Inna waan hunduma keessatti immoo dhugaa isiniin jedhaan namni kaleessa jaalala dhugaadhaan yoo wal jaalate har'allee qabeenyi dhabame jedhee namni gargar bahaa miti isinii galee. Inna bara 2013 ani yoo barumsaatiif fixee galu inni immoo achi dhufeeni bakka homtuu hin jiruuni. Samoona manni isaa fi jireenyi manni baadiyyaa fi midhaan wanti garaagaraa gubatu kana jechuudha. Midhaani hin bitama xaafii qeetti bitamaanii jechuudha miizanaan. Xaafii qeetti bitee jechuudha. Xaafii kuntaala 70 biteera. Xaafii kuntaala 70. Kuni wanni chuma faana gubate mali chuma faana midhaan faana akka jirti faana gubate bakka. Kanarra darbee immoo achi dhufee egaa gaafa ati waan tokko yaad qorumsi tokko dhufee jennaan qorumsi akkumatti namatti baay'ata dhugaa waaqayyo isin jedhaan jechuudha. Dhufee gaafa mana kiraatti gallu dhufee suuqii baneeni osoo ani yuunivarsiitii jiruute jechuudha. Suuqii baneeni suuqii kana hin jammareen jechuudha. Gaafa suuqii kana jammaruuni buna walagarraa akka kontiroomaandiin tokko feessee dhufaa jiruuti. Kan 200,000 fi 10,000 jechuudha. Saamameeni dhugaa rabbii bara 2014 jechuudha. Arra 200,000 fi 10 suni yeroo sun lafa magaalaa amma keessa jiru keessaa hin binnaanii lafa yeroo sun jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee hundumti harkaa saamamee achi biyyaas wanti hundumtuu hin saamamee suuqiin hojjetamu sun illee jechuudha dhugaa waaqaa isin jedha. Suuqiin hojjetamu sun barii yookaan hantuuta du'aa yoon boru ka'ee bakka dhiiga akkasumatti lafa bari'uu kana waan tokko sun arginnaaf dhugaa waaqaa. Ji'a 4 suuqii sun hojjenneeni. Ji'a 4 suuqiin birrii 370 banamee maal akkana isin jechuu hin danda'u jechuudha. Wanti tokko keessa jiru wanti tokko qonqonatee dhugaa waaqayyo isin jedha qonqonatee jechuudha. Inna bakka anillee abdii kutadhee bakka baay'ee tokko kaleessa jireenya akkamii akka jiraachaa ture anillee dambee anarra darbee nama maatii koo gargaaraa turedha. Har'a immoo bakka baay'ee tokko natti dhagahame isin jedha dhugaa waaqayyo baay'ee tokko gaafa natti dhagahamu bakka wanti hundumtuu homtuu hin jiru bakka. Anillee hojii mootummaa kana jammaree hojii mootummaa kun immoo bakka hin taatu jireenya hojii mootummaa baxaan ulfaata. Innillee bakka waan suuqii keessa jirtu sun hunda shiishii jirtu fuudhee gadi baasee dhugaa waaqayyo isin jedhaan jechuudha. Birrii 900 gurguree laa birrii 300 fi 70 jammarameetu birrii 900 gurguree birrii 900 kana na amana birrii 900 gurguree jechuudha shiiqee birrii 900 gurguree ishee keessaa haftee jechuudha achi dhiiseeni. Anillee bakka hojii mootummaa eegalee hojii mootummaa sunnaa ta'uu didee bakka jireenyi ani jiraadhuu fi mana kiraa fi hojii mootummaa cirumaa wal argu baay'ee jechuudha baay'ee. Gaafa kana anillee bakka abdii koo kutadhee dhugaa waaqayyo baay'ee tokko gaddee yeroo tokko qabeenya irra ija ofii keewwachuun baay'ee ulfaataadha. Ammuma libsuu ijaa keessatti baddi jechuudha qabeenyi. Egaa waan godhamnaan mana bunaa sheedii kan jedhan jira gurmaa'ee gurmoomnee fudhanneeni mana isuma faana. Gaafa kana mana fudhanneeni ji'a 5 qofaan hojjedhe mana bunaa sun jechuudha. Ji'a 5 bicheen hojjedhe garuu sun duratti yeroo suuqis dhiibnee waan hunduma anillee hojii mootummaa dhaabee jechuudha dhugaa rabbii isin jedha. Ka ittiin daabboo bitannu dhabne daabboo isin galee daabboo waan hin bitannu dhabne mana kiraa waan kaffalu dhabne dhugaa waaqayyo isin jedha. Saamunaalee ka ittiin bitadhee uffata miicadhu dhabeeraanii isin galee yeroo tokko qabeenyi kun amma libsuu jaati qabeenyi kun amma libsuu jaa anillee itti beeka anillee
Egaa osuma kanaan jirruuti illee baay'ee yeroo sunnan bu'aa illee baay'ee dhugaa waaqayyo sinina hamma yaadamu olitti jechuudha. Bakka nama illee na jajjabaadhaan illee hin jajjabaadhaan wal jajjabeessinas malee yeroo hundumarra akkanne jennee yookaan waan nyaannee buluu dhabne jennee guyyaa tokko walitti waa akkannee beeku. Guyyaa tokko jaalalli nuti kaleessa walii qabnu suni takka nu keessa hidhatee beeku. Anis akkasuma illee akkasuma. Bakka jaalalli yeroo tokko namni jaalala haala irratti hundaa'ee jaalala qabeenya irratti hundaa'u wal jaalatan ta'uu qabu. Jaalalli qabeenya maaliif akkuma qabeenyi kaleessa argame suni qabeenyichi boru argamuu danda'a. Ni galee namni guyyaa qabeenya qabu qofa guyyaa birrii qabu qofa yoo wal jaalate boru simmoo kuma suni gaafa birriin dhufee yoo dhufanii rakkoodha jechuudha. Ni galee garuu namni tokko dhugaadhaan yoo wal jaalatee waliin jireenya boruudhaaf kaayyoo yoo kaayeffate qabeenyi argames dhabames yeroo kamiyyuu wal faana jira. Ni galee kanaaf egaa haala kanaan haala baay'ee ulfaataa keessatti utubbatee nuti ji'a jaamuu hojjedhe mana bunaa kanaan waaqayyoof haa galatu. Bakka yeroon ma eegalirraa kaasee buskuuttiin hojjedha. Buskuutii guyyaatti 50 faana fixaanii kiiloo bakka hin hojjenne yoo ta'e kiiloo 25 hojjedha. Bakka guyyaan hojjenne kiiloo 25 hojjedha. Galata waaqayyo mana fudhadhee waan ta'eef mana karaa gubbarraa fudhadheeni ijoollee faana hojjedhu ijoollee sadiin qabaanii bakka yeroo itti innillee ofii isaallee na gargaaru jira jechuudha. Hojii kana ofii isaallee na gargaaraanii irra caalaa buskuutii kana fa'aa kan xabbasuusadha jechuudha. Buskuutii kana iddoo tokkotti sirriitti baay'ee xabbafnaanii bakka akka ajaa'ibaatti jira ture gabaan. Kanumaan osoo jirruuti egaa gaafa ati jireenya jiraatu kana keessatti ammas immoo gaafa ati jabaattee bakka amma ka'e amma bakka naman ta'a jireenya gosa kaleessatti tan deebi'a jettee gaafa onneeffattee kaatu amma immoo maaltu dhufa kan biraatu dhufa namni siree gadi amma immoo asiin immoo waan biraatu dhufaanii jechuudha. Dhugaa rabbii dacheen kun mee jechuudha. Dacheen kun qorumsumti dacheen kun baatu ana baay'ee nagarramaa dhugaa waaqas ni jedhaanii jechuudha. Amma immoo osuma kanaan jirruuti maaltu dhufa kooriidarii nurra bahe karaa gaafa kooriidarii nurra bahu anis hojii nan dhiisee bakka hojii nan dhiisee deebi'ee osuma kooriidariin kun nurra hin jiraatiin iyyuu garaatti hin baadha ture. Osoo kooriidarii nurra hin bahiinu garaatti hin baadha ture. Achiin bakka anis da'umsaaf mana tol deebi'ee anis gaafa nachi dahee ka'u anumaa dahee ka'u ji'a tokko anumaa guutu kooriidariin nurra bahee kooriidariin karaa bakka halichi ammas dhaqee walla narkaadhee bakka sirna akkuma takka jiraadhu saadha dhorkeen isin jedha dhugaa rabbii akkamitti akka jiraadhu kaza bakka amma lafallee kan nuti qabnu sabaadiyyaarree jechuudha. Warri shaneen nurraa fudhataniiru haga har'aa kunoo waggaa shanaffaa isaaniitti baran haga har'aa isaaniitu qotatanii jira. Amma har'aa kanatti warra shaneetu qotatanii jira. Wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Innaa bakka haalicha baay'ee rakkisaa fi baay'ee ulfaataa keessan ture. Bakka anis amma aarii hedduu keessa galee 2016 asii gara biyya kanaa dhufe. Paaspoortii kennadhee ji'aa fi maal 7 naa deebi'e. 7 gara biyya kanaa dhufe. Anis nan hojjedhe waaqayyoof haa galatu. Innis nu hojjete amma lamaan keenyayyuu innis hojii ajaa'ibaa hojjetaara waan sin ajaa'ibu. Anis waaqayyoof haa galatu kun nan hojjetadhaani as keessatti waaqayyo nagaa naaf kenne nagaa koo ta'e haala hunduma keessa na dabarsee yeroo dhukkubsadhus na danda'e yeroo hunduma yoo toonatti jijjiirame namni gaafate dhukkubsattee maal jettu gaafate harkaa dhabdu si jibbaanii yookaan sitti jijjiiramaanii dhugaa waaqaa isiniin jedhaanii ani kana keessatti jireenya dabarsee kana keessatti waa hedduun baradhe wanta isin ajaa'ibu. Mucaan kun yeroo inni qabutti yeroo inni baadiyyaa keessaa midhaan qabaa bakka waa hedduu qaba birrii qabaa kenna bakka abbaa feetee dhugaa rabbii isin akkasuma obbolaan isaallee kan isaa wal jira nama 3 jechuudha. Keessattuu obboleessaa tokkichi kan saatiin magaazana bitaanii kan saatiin magaalaa Bishooftuu taa'ee magaazana bitaanii ture. Garuu innillee hin qabame abbaa manaa koo kun qabameellee jechuudha. Warra shaneetiin birrii miliyoona 3 kanfalameedha jechuudha. Birrii miliyoona 3 kana kanfalamee isa guyyaa tokko jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedhaanii warri inni kaleessa gargaaraa ture jechuudha. Warri inni kaleessa isaan bukkee dhaabbachaa ture obbolaa kooti jedhee waan hunduma safaan ta'e guyyaa rakkinaatti obbolaan hin jirtu isinii galee guyyaa rakkinaatti eenyumtuu si faana hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedhaanii hamma inni rakkatee guyyaa daabbootti misanuu dhabneera isiniin jedhee
guyyaa ittiin daaboo waan daaboo ittiin bitanu dhabneeru jira jechuudha dhugaa rabbii. Kaleessa kan inni gargaaraa ture kaleessa kan isaatiin kan hojjechaa turan jechuudha. Gaafa inni itti bilbilate kan keessa garaa kootii hin baane mana bunaa jammareenu teessoo jaabicheen qabaanii gabaan koo akka maleedhaani. Teessoo jaan qaba birrii namaatiin na jammaree waan ta'eef birrii 2,500 kennina na dideeraan obboleessisa. Kaleessa immoo eeggadda immoo kan isaatiin kan inni jijjiirameeru jechuudha kan isaatiin. Inna gaafa ati dhabdu jechuudha warri kaleessa si harkaa nyaata hin dhugaa warri kaleessa nuti siif jira nuti maalidha nuti fira keeti jedhanii gaafa ati qabdu ko xiqqaa guddaa fira keeti gaafa ati qabdu eenyutu si waabees nyaachisee si obaasa dhugaa waaqaa isinii jedhaan isinii galee yeroo dur akkasumatti wajjinii waneedhaan gaafa qabeenyi isaa kun hundumtu akka tarkaa bitannaa waal godhanii hundi isaanii harkaa baqatan hundi isaanii dhugaa rabbii hundi isaanii irraa baqatan bakka baay'ee tokko hin gaddaa yeroo hundumaa garuu waaqayyo haa galatu. Dubartii cimtuunis abbaa manaa cimaanis yeroo tokko otoo ani laafaa ta'e yookaan innis laafaa ta'e raatee wal fudhannee bannaanii garuu anis sababii cimtuu ta'ee fi innis sababii cimaa ta'ee fi rabbi irraan nu gaheeraan jechuudha. Garuu waaqayyo haa galatu gaa qabeenyi kaleessa dhufee kaleessi qabeenyi kaleessa badee sun hundumtuu kunoo yoo nagaa jiraate hin deebi'ee bakka galata waaqayyo. Jireenyi ani har'a jiraadhu jireenya gosa kaleessaa sun caafa dhugaa isin jedhaanii. Yaa jireenyi baadiyyaalee maqaan qabu ta'u yommuu amma garuu galata isaa dhugaa rabbii isin jedha amma bakka jira maaliif bara jiraattu keessatti jireenya keessa kaleessaa sun gubbaa dhaabattee guyyaa dhabdee tokko sitti dhagahame tarkaanfii tokko ofirratti hin fudhateen malee yookaan bakka maaf kana ta'a jettee uumaa keetti hin gungumii malee wanta ta'e hundumaa uumaa kee yoo galateeffattee wanta si hanqisu tokko illee jiru isinii galee lafa yaaddan wanti nama hanqisu tokko yoo jiru jechuudha. Kanaafuu bara jiraattan kana keessatti seenaan koo gaa hedduu dheeraadha. Ammallee guyyaa biraatiin walitti deebinaa isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi kan waaqaa gaditti kanaan nagahee kan waaqaa gaditti akka nama ta'u kana taasisee bakka waaqaa gaditti harmee kooti dhugaa rabbii isiniin jedha. Harmee koo anatti abbaa manaa kootiin aarsaa guddaa kaffalteeni. Keessattuu saatii nuti dhabnee saatii dhuma firri nurraa godhetti illee harmeen koo aarsaa guddaa kan hamma kana hin jedhamne kan ishiin irratti kaffaltee jechuudha dhugaa isiniin jedhaani. Yaa'u kaleessa innis yeroo inni qabu aarsaa guddaa isaaniif kanfaleera harki karaa wal dhiqayeedha Oromoon gaafa mammaaku. Isaanis immoo saatii nuti dhabnee saatii ofii isaaniillee gargaarsa nurraa eeggatanitti dhugaa isiniin jedhaani gargaarsa guddaa nuuf taasisan yeroo jechuudha. Waaqayyo gaditti harmee koo hedduu ishee galateeffadha. Harmee koo hedduun jaalladhas dhugaa isiniin jechuufi anaaf harmeen koo hamma kana jedhee isinitti himuu hin danda'u nama gatii guddaa natti kanfaleedha. Eenyumaan olitti nama gatii guddaa haga ammaa kanatti nama aarsaa guddaa natti kanfaleedha jechuudha harmeen koo. Kanaaf bara jiraattan kana keessatti abdiin kutatiina isinii galee qabeenyarraas jireenyarraas gaa'elarraas abdiin kutatiina. Jarjartanii waan tokko murteessina isinii galee bara jiraattan kana keessatti waan hundumarra kana dhaamsisanii dhaamu jarjartanii waan tokko murteessina bakka wanta fedhe haa ta'u jarjartanii waan tokko murteessina hin murteeffamu jarjaramee murteeffamuuni sababni isaayyuu wanti har'a mul'atu hundi isaa boruun darba isinii galee qabeenyi dachee kanarratti har'a mul'atu kun hin dhabamaa hin dhufaa hin argama akkuma ammaa kana jechuudha hin mul'atan dhabama. Garuu immoo ofii kee bara jiraattu kana keessatti guyyaa qabdus namaaf gaarummaa hojjedhu. Guyyaa dhaba keessa namaaf gaarummaa hojjedhu. Isinii galee guyyaa tokko qaba jettee nama miidhi. Guyyaa tokkos immoo hin qabu jettees immoo namatti hin boo'i. Bara jiraattu kana keessatti yeroo hundumayyuu miidiyee ta'e jiraadhu. Jireenya giddu galeessaa. Isa dhabaattis hin booni, isa qabuttis hin booni. Hundumaafuu jireenya wal qixxee laadhuufi. Namaafis kabaja iddoo guddaa kenniifi yoo namaaf kabaja kennitee hin kabajamtaani. Akkasuma hawaasa naannoos eenyumaaf yoo kabaja kenniteefi wanti ati si hanqisuuf lafa yaadde tokko illee si hanqisu hin jiru. Garuu jireenya boruu darbitee har'a keessattuu namni tokko gaafa qoramu jechuudha. Fuuldura keenya waan bal'aatu jira inni qora. Isinii galee fuuldura keenya waan bal'aa ofii waan guddaa waan jiruuf qoramna malee akkasitti tola fayyaa qoramna isinii galee. Kanaaf waan gootan hundumarratti waan hojjettan mararratti jechuudha murteessaa dhaabbachuudhaaf
Egaa jireenya ani dabarsee kana keessatti dhugaa rabbii isiniin jedha waan hundumarraa gammachuus argeera gaddas argeera waan ta'een arginu jiru garuu gammachuun dachee kanarratti ani jiraadhee jechuudha gammachuun ani guyyaa tokko gammadee dhugaa rabbii isiniin jedha yeroo itti harmeen koo du'aa oolti gammachuu guddaa tokko gammadee sababni isaayyuu dhugaa rabbii biyya keenya haalli nageenyaa sirriin isiniin jedheera magaalaa biyya keenyarraa kaasanii jechuudha inda barate jechuun magaalaa kaachisiirraayyuu nuti baadiyyaan keenya magaalaa kaachisii dhaquuf sa'aatii lamaa walakkaa deemna lukaan makiinaan hin jiru sababa yaala nageenyaarraa akka ga'e jechuudha sa'aatii lamaa walakkaa deemnaan harmee koo akka malee dhukkubsattee deene jechuudha biyya keenyarraa kaasanii haga magaalaa jalduutti yaada magaalaa jalduu jechuun hammam akka deemame lukaan jechuudha nama afur ta'anii jechuudha nama afur ta'aniitu biyya keenyarraa kaasanii magaalaa jalduutiin gahanii du'aa ishii kana baataniitu jechuudha sa'aatii meeqasiin jedha akka har'aa kana ka'anii har'a kana guyyaa kana guutuu deemaa oolanii borumti halkan kanas immoo sa'aaticha har'aa kaafamee deemamaa bulee walumatti sa'aatii meeqa sa'aatii 18 ishee borumti isaa immoo sa'aatii dadhabanii bakka karaa astaa achitaa astaa algaadhaan baatamtee waan jirtu jechuudha borumti isaa immoo sa'aatii 7tti kan isaa magaalaa jalduu ga'an jechuudha guyyaa suni anaaf guyyaa akka malee ture yeroo isaas yeroo akka malee ture yeroo ani harka gorraa hin qabnetti yeroo immoo harmeen koo jalaa dhukkubsatteetti dhugaa rabbiiti kana isiniin jechuu hin danda'u jechuudha walumaa galuu darbeen amma waaqayyoof galannaa ga'u inni haala hunduma keessatti nama dabarsuu isadha waan ta'eef dhugaa rabbii isiniin jedha guyyaan sun anaafi guyyaa akka malee ture garuu immoo guyyaan suni guyyaan gadda harmee kootti oole jireenya harmee kootti jijjiirame guyyaa ani itti gammade jechuudha dachee kanarratti yeroo hunduma jireenya koo kana keessatti ani dhugaa rabbii isiniin jedha ani yeroo hundumaa kadhannaa koo inni guddaan yaa rabbii jedhaan yaa rabbii anaan harmee koo dura najjeesin jedha aduu harmee koo yookaan rakkina harmee koo arguuf fedhu dhugaa rabbii isiniin jedha anaan mallee taanaan borullee taanaan kana qofa kadha harmee koo dura anaan na ajjeesu bakka hin fedhu arguuf rakkina ishee arguuf fedhu dhugaa rabbii isiniin jedhaani yeroo itti harmeen koo immoo naa fayyitee jechuudha gammachuu guddaa natti dhagahamee jira jechuudha dhugaa rabbii isiniin jedha seenaa harmee kooti guyyaa biraa yoo waaqayyo jedhee guyyaan galee kashiitiin nan hojjedhaan abdiin qaba boor hojjedhee akkasin agarsiisu yoo rabbi jedhee kanaan boodatti harmee koos bakka guddaa keewwadhee dhugaa rabbii isiniin jedha eenyumaa ol akka ishiin jiraattu abdii guddaa qaba yoo rabbi jedhee egaa viidiyoo warraa kana isinitti dheeressu walumaa galatti seenaa koo paartituu saamoo isiniif qabadheen dhufa waa'ee maatii koollee amma waa'ee jireenya koo waa'ee gaa'ela koo isinitti haasa'eera gaa'ela keessatti hin jarjarinaa rakkina obsaa danda'a isiniin jechuun barbaada gaa'elli aarsaa nama kaffalchiisa isiniin jechuun barbaada malaatumaan haasaa yeroo irrimni na qabaa jirti jechuudha kanaaf viidiyoo warraa kun kana fakkaata yoo amma ammaatti waan dhaggeeffataniif galatoomaa akkasuma immoo laayik gochuun dagatiinaa yoo isin tole immoo hiriyoota keessanii illee sheer godhaa paartituu isaa immoo guyyaa biraa isiniif qabadhee dhufee jira isinii dhufa isinii jira baay'ee idaan dhumeen seenaante daqiiqaan dhumeen see dhugaa baay'een dadhabee jira jechuudha sa'aatii meeqa waraabaa irratti waan taa'ee garanii akkanuma ishiin godha gaafuma argatanii yoo barbaade laayivii irratti arrafaa yoo barbaade osoo viidiyoo waraabuu asnarrafaa waraabbii jiree erga yuutuubii kana jammaree jechuudha naanti hojiilee nan dhiisee manallee isaa akka duratti baqqaan mana kana duratti hafa tokkitti jirran bosoni amma akkana isin jechuu danda'u dhugaa rabbi kuskus godhe akka dubartiitti seeraan hojjechaa jiruun jechuudha garuu waaqayyo mutummoonni guddaa naa jabeessu isin jechuun barbaada egaa baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladhaa dhugaa rabbii hamma irratti waan jajjabeessaniif hamma irratti waan bukkee jirtaniif galatoomaa isin jechuun barbaada. Bye bye.